raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Hagayya 24 bara 2013 wiixata galgala akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa keenya idilee har'aa qabannee dhiyaanneerra. Turtii har'a waliin taasisnuun oduudhaan dursuudhaan qophii keenya idilee lafaaf lafee keessatti waa'ee gosoota Oromoo Finfinnee irraa buqqifamanii keessaa kan maatii tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin tura. Isin waliin kan turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Amma kallattumaan gara oduutti darba. Namni leenjii gaachana sirnaa jechuun mootummaan kennurraa hafe tokko ajjeefame. Obbo Qajeelaa Mardaasaa Jawaar Mohaammed faa gaafachuu deemee qaana'ee galuusaa maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himee jira. Abiy Ahimad muddama isaatiif furmaata barbaacha guyyaa tokkotti Yuugaandaa fi Ruwaandaa daawwachuun ibsame. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyatti amma tokko tokkoonan isinitti hima. Godina Harargee lixaa aanaa Doobbatti jiraataa ganda kufaa kaas kan ta'an obbo Ahimad Kajaar leenjii mootummaan biltiginnaa maqaa gaachana sirnaa jedhuun moggaafatee gaggeessaa jiru irratti hirmaachuu eegalanii booda addaan waan kutaniif hagayya 21 bara 2013 poolisoota humna addaa Oromiyaatiin reebamanii ajjeefamuu jiraatan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Qoraan isaa amma akka jedhama jiraatu maraddaa kanaati amma hin awwaallu jee uummanni ergati deemu booda fuudhanii maraamarraa waan biraatiin du'ee jenee gurbaan beekta guyyaa tuumee galgala yeroo salaafatee galgala lubbuun isaa baatee beeka. Sababa kanaatiif waan beektachi qabuu barbaadan akka waan ittiin du'etti fakkeessuudhaaf yaalii godhan isaan. Fakkee taateen kun raawwatame gudura geeltaanaa Doobbaa Ardaa Qofaasitti. Namichi kun abbaa maatii 8 ture nama maatii isaa haadha malee guddisaa turedha. Osoo kanaan jiruuti leenjii gaachana sirnaa jedhamu kanarraa hafee jira. Sababa kana leenjiirraa maaliif haftu jedhanii dhaqanii bakka inni jiru gaara dhaqanii fuudhanii fidanii akka malee tumanii gurbaan laaffatee yeroo inni jiru qoonqollee kan midanii hanga qoonqollee dhabee qoonqoodhaan inni najjeesinaadhaan qoonqoman akka naadhaa haaduu hanga jiru takkatti uummata fuula duratti jechuun osoo uummanni ilaalee harkuuttumaa turanii erga akkasiin tuman boodarra bakka dubartii takkaallee nyaata kannuufii deemtu illee qabanii tumanii nyaata naaf dhiyeessanii nyaata yeroo isin kannuufee tumanii akka malee raariyanii yoonii nan du'e bakka isaan kanaatu najjeesee jee namoota achirratti leenjii kannaa ture poolisii Oromiyaati achirra jiruu fi. Obbo Ahimad osoo hin ajjeefamin dura milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaatti reebamaa turuu isaanii akka dhugeeffatan kan ragaa bahan maddi keenya. Qaamoleen kunniin eega ajjeesanii booda immoo shanee gaaraa qabne jechuun gabaasaa akka turan hima. Erganni fi boodarra warri kaabinee aanaadhaa tun dhayitee achitti argamuudhaan shaneedha ajjeefnee janii shaneedha gaaraaf illee qabnee ajjeefne saniifuu janii isaan jechaa turanii erga awwaalaa janii yeroo isaan deemsan uummanni hin awwaallu nuti uummanni fuula keenya duratti gurbaa nagaa jiraatu tarkaanfiin akkanaa warra fudhatamee awwaaluun qabnu jechuudhaan girgirii dhaabanii waliin bu'iinsi uumame sababa kanaaf achirraa fuudhanii maraamarraa akkanumatti tasuma du'ee janii illee doorsisaa turanii uummata asii fuudhanii Finfinnee geessanii ni maraamarra janii sadaffaadha amma kaleedha waajjisaadha kalee awwaalame. Erga ajjeefame boodas akkaataa ajjechaa isaa ukkaamsuuf yaaluurraan kan ka'e hawaasni naannawa sanaa milishoota waliin walitti bu'uun rakkoon uumamee akka jiru himaniiru. Isaan garuu erganni boodarra gurbaan guyyaa ulaaffatee tanyooniin isaan kanaatu ajjeesee lubbuuti jamaatiiti janaa jabaadhaa jee guyялlee dubbatee ture achumaan du'e uummanni fuula keenya duru gurbaan tumamee nu bira laaffateetu yeroo sanuu dhaammatee deeme awwaaluun qabnu janii warri gurbaa kanaa lafaa rabshaa godhanii walitti bu'iinsi uumame sababa sanii bakka achirraa namoota tarkaanfii kana uummata irra fudhatan eeganaa dhufanii duubaan warri mootummaadhaa maaliif gocha kana raawwatu jechuudhaan namoota sadii fuudhanii hidhanii. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Lammiileen Itoophiyaa 70,000 ol ta'an manneen hidhaa biyyoota Arabaa, Saawud Arabiyaa, magaalaa Jiddaa fi Riyaadaa keessatti haala hammaataa keessa jiraachuun himame. Miseensonni hawaasa Oromoo Saawud Arabiyaa keessa jiraatan yaada bilbilaan raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti lammiileen mana hidhaa keessatti dararaa argan kunniin jiruu fi jireenya gadadoo biyya Itoophiyaa fooyyeffachuuf jecha karaa adda addaan warra biyyaa ba'an yoo ta'an mootummaan biyyattii warra hayyama jireenyaa hin qabne jechuun kanneen mana hidhaatti darbate. Haa ta'uyyuu malee kanneen waraqaa jireenyaa qabanis sodaa olaanaa keessatti akka argaman ibsanii jiru. Haalli keessa jiru jajjabaadha. Namoonni mana hidhaa jiran akka ilmaaman gara namoota namaa jedhamanii walitti yaadama.
dabalataan immoo guyyarraa akka qabamu afireejiidhaan nama 2,000 ta'uu mala. Ganda naannoon jiraadhu kanatti amma guyyarraa mana cabsuu torbaanitti yeroo 3-4 nutti deebi'u halkan sa'a 9 akkasii mana barrii dhaaniitiin cabsaniitti seenanii. Kana mootummaan asii yoo gaafannu mootummaan keessan lammii ofiin barbaadu fudhuu dandeenyatti jedhanii iyyannee mootummaa asiitti wanni biyya keenyatti wanni nu deebiin jiru. Ji'aatti nama 1,000 galchaa jirra jedhanii. Garuu kana namni guyyarraa qabamu nama 2,000 ta'a. Sagalaa jiruu fi keessa jiru walitti mataan jiru namni hidhaa jiru nama 70,000 oli. Nammoo mootummaan biyyaa immoo namni inni galchaa jiru jedhu nama 1,000 jedha. Daa'imman miidhamaa jiru, dubartoonni ulfaachi keessa jiru, warroonni waraqaa eeyyamaa qabanillee waraqaan isaanii jalaa torbaan tokkoof jalaa irraa dhumate naaroomin jechuudha. Namoonni akkasillee dabalamanii qabamanii nama baay'eetu hidhaa jiru. Mootummoonni akka Paakistaanii fi Baangilaadesh kabaja lammiilee isaaniif qabaniin osoo hin turinii fi oolanii hin bulin lammiilee isaanii rakkina wal fakkaataa qaban mana hidhaatii baasuun gara biyya isaaniitti kabajaan akka galchan kan himan namni biraa nuti gaafii wayita dhiyeeffannutti arrabsoon nu xiqqeessu jedhan. Haalichi daa'immanii fi dubartootaaf daran ulfaataa ta'ulleen himanii jiru. Kan jiraadhu magaalaa Jiddaa keessa. Haalli magaalaa Jiddaa keessatti jiraatu baay'ee ulfaataadha. Lammiileen biyya Itoophiyaa haati kana irratti xiyyeeffatee mootummaan biyya kana akka qabaa jiru yeroo ammaa kana dubartoonni ulfaa, daa'imman, namni guddaan dhibamaan, ibin dubartiin ciniinsifattullee qabamteeti mana hidhaa ka seenaa jirtu. Erga mana hidhaa seentee haalli achi jiru ammoo baay'ee ulfaataadha. Yeroon kun yeroo ho'aati. Daa'immaniif dubartoonni dadhabbii irraa kaka'aniidha ka mana hidhaatti dhumataa jiranii. Haga ammaa ka mootummaan kennaa torbaanitti nama 1,000 qofaadha akka galan ka hayyamame. Manni hidhaa garuu namni jiru nama 70,000 ol. Kanaafuu lammiin keenya biyya kana keessatti baay'ee rakkataa jira. Warri carraa mana hidhaa isaan hin dhaqqabne warra akka kennaa kunillee gadi baanee meeshama kennallee gara fudhanneetiin gara biyya keenyaa ittiin gallu dhabnee biyya kana keessa rakkoo guddaa keessa jirra. Haadha ilmaan lamaa kan taate dhalattuu godina Walloo Qamisee aanaa Caffaa ganda Dawaa Boruu kan ta'an aadde Xaayibaa Ahimad ijoollee isaanii Hayaatii fi Firdoosii Mohammad Ali umriin isaanii xixiqqoo ta'anirraa lubbuun akka darbe kan himame yoo ta'u ammaaf ijoolleen kun dubartii biraa haadha ijoollee lamaa wajjin mana hidhaa keessatti akka argaman ibsameera. Jiraattonni kunniin akka jedhanitti haga yoonatti du'a haadha ijoollee kanaa maatiin akka hin beekne himanii jiru. Jiraata magaalaa Riyaad Suudi Arabiyaarraa waa'ee ijoollee mana hidhaadhaa laalchisee dhalaas ta'ee dhiiras daa'imaas yeroo ammaa kana keessa rakkoon jabduun ijoollee teenya argataa jira. Warri lubbuun du'us guyyurraa akkasumas daa'imman dhumaa jiranii warri immoo dhukkubaa saaxilamee yaala dhabanii akkama ciisanii kilaasii ciisan keessatti gartee namni gartee ol qabu dhabee akkasitti rakkina adda addaatiif saaxilaman 1-2 jennee lakkaa'uu hin dandeenyu. Dhukkubni duraan hin jiru ture amma dhukkubni dhufaadaa jira. Guyyaa durallee gartee gaafa duraan manni hidhaadhaa kun jijjiiramin dhandhee ijoollee tan laallaa turre nyaatallee kennu fidhannu libsii waan tokko kennaa haalarra jiran hubanna. Namni nama jeeshee heenee fi namni gartee qullaa seene kun akkuma tokko laalamuu hin danda'amu itti dhiyaatamuu hin danda'amu maalirra jira du'ee jira rakkoo itti jira beelatti itti jira waan takka waan godhuuf illee qabnu warri as keessa jiru jechuudha. Akkamatti sooshaal miidiyaa marraan yeroo tokko isaan gartee banii dubbatan kan argaadhaa jirra. Warri tokko gartee warri aanjee fi achirraa bilbile yoona bilbilu gartee boo'ichaan dubbatuu hin danda'anii bakka wanni tokko mootummaan ammaaf isaan qaqqabe tokkollee hin jiru. Amma mootummaan Suudiillee gartee kalaas mootummaa keessattuu isin jibbee nuti maal isinii goona ijoolleen tuni baay'ee rakkataadhaa jirti. Qaamni ilaallatu yoo jiraate yeroo hatattamaa keessatti akka qaamni ijoollee kana qaqqabee balarraa isaan baraaru. Daa'imman dhuman hammana jennee lakkaa'uu hin dandeenyu. Torban keessatti daa'imman 3-4 dhumaadhaa jira. Dhiingadda guyyaa 2 dura muciyyoo dhalattuu warra Walloodha haadha ijoollee daa'ima lama mana hidhaadhaa keessatti du'ootee ijoolleen sun akka jiran rabbumatu beekachaa nu loolee waan tokko biyyennu waan isaan ijoolleen dharaasee sun irra jirtu dhumuu ijoolleen sunis silaa ishiin du'ootee waa'ee ishii qarburoo kan jiramu ijoolleen sun waan irra jiramu waan tokko illee hin biyyennu. Rakkoon amma taadhaa jirtu kun mush ilma namaatii miti bineensa irratti illee wanni kanaa taanee hin beeku qaamni ilaallatu yoo jiraate rakkannee waliifillee iyyinee sagalillee taanee waan tokko fiduu hin dandeenye irratti dhiifnee jirra. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa lammiilee 450 ta'an hagayya 21 bara 2013 gara biyyaatti akka deebise himullee sana booda namoonni 10 mana hidhaatti lubbuun darbuu imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiru ifoomsuun kan yaadatamudha. Gabaasicha kan qindeesse Loomii Tufaati.
poolisiin humna addaa Oromiyaa namoota lama mana hidhaatii baasuun ajjeesuun dhagahame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa keessatti namoonni lama obbo Deebisaa Raggaasaa fi dargaggoo Ijaaraa Magarsaa mana hidhaatii baafamuun poolisii humna addaa Oromiyaatiin ajjeefamuun gabaafame. Obbo Deebisaa Raggaasaa jiraataa Aanaa Meettaa Walqixxee ganda Coonfee Minqeetti abbaa ijoollee 6 yoo ta'an hagayya 16 bara 2013 ganama mana jireenyaa isaaniitii poolisii humna addaa Oromiyaatiin qabamanii akka hidhamanii fi harka qalleessa nama ganna hojii humnaa hojjetee ofiin of barsiisaa ture dargaggoo Ijaaraa Magarsaas guyyuma wal fakkaatutti qabamuun hanga gaafa ajjeefamaniitti waajjira poolisii magaalaa Minaaree keessatti hidhamanii akka turan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar dhugaa baheera. Namoonni kunneen sababni itti barbaadame karaa itti agarsiisaa waraana bilisummaa Oromoof odeeffannoo kennaa waliin hojjetaa jirtu jedhamuun akka qabamanii fi sababa shakkamaniif qofa himatamanii dhimmi isaanii mana murtiin osoo hin ilaalamin poolisii sirna bilxiginnaa eeguun gara jabinaan ajjeefamuu isaanii maddi keenya kun himee jira jechuun gabaasicha kan qindeesse Wabii Waaqooti. Aba'oo Bilxiginnaa jedhamuun kan yaamaman obbo Qajeelaa Mardaasaa hagayya 16 bara 2013 hidhamtoota siyaasaa mootummaan Bilxiginnaa dabaanii gaafachuun mana hidhaa Qaallittiitti argamanii wayita Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa wajjin dubbachuuf yaalanitti hidhamtoota kanneen salphatanii deebi'uu isaanii namoonni dhimmicha gurraan dhagahan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddeen kunneen akka jedhanitti keessumaayyuu obbo Jawaar Mohammad wayita obbo Qajeelaa argetti miirri aarii gaddaan makame itti dhagahamuu isaatiin sagalee ol kaasee dubbachuudhaan maaliif adda bilisummaa Oromoo irraa fottoktan maaliif qabsoo Oromoo doomsitu yeroo kanatti akkamiin Bilxiginnaa wajjin hojjettu jechuun qaanessee deebiseera. Obbo Qajeelanis haaluma ergama isaaniitiin sagalee achi ture waraabuun aangawoota Bilxiginnaaf akka geesse fi isaanis marii irratti adeemsisanii Jawaar ammallee mana hidhaa keessaa nutti dhaadata jechuun ajjeefamuu akka qabu dubbachaa turuu isaanii maddi kun mirkaneessaniiru. Obbo Qajeelan duras ergama mootummaa Bilxiginnaa fudhachuun kan dhufe malee dhuguma gaafachuuf akka hin taane maddi kun himaniiru jechuun gabaasicha kan qindeesse Loomii Tufaati. Itoophiyaan rakkoo walxaxaa hamaaf saaxilamtee wayita jirtu kanatti guyyaa tokkotti Yuugaandaa fi Ruwaandaatti marmaruun muddama mootummaa Bilxiginnaan keessatti argamu kan mirkaneessu akka ta'e hayyuuleen Oromoo himan. Abiy Ahimad biyyoota ollaa kanneenitti suuraa pirezidaantota Yuweerii Museveenii fi Pool Kaagaamee waliin ka'e agarsiisuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti hagayya 23 bara 2013 maxxanse ilaalchisuudhaan hayyoonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti daawwannichi haala siyaasaa aangawoota Bilxiginnaatiin marqamee jiruuf gorsa furmaataa barbaachisaa akka deeme kan agarsiisudha. Keessattuu biyyoonni ollaa Itoophiyaa lameen inni amma daawwannaafan deeme jedhu kunneen harka mirgaa TPLF ta'uu isaaniitiin harka lafa jalaan TPLF mariif akka tole jedhuuf pirezidaantota biyyoota Yuugaandaa fi Ruwaandaa jaarsummaadhaan maalaalchiisuuf akka ta'e himameera. Abiy daawwannaa isaa ibsuudhaan Yuweerii Museveenii fi Pool Kaagaamee fuula Tiwiitarii isaa irratti galateeffachuu ibsullee maal irratti akka mari'atanii fi walii galan ibsuurraa of qusatee jira. Gabaasichi kan Loomii Tufaati. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya addataa hin qabnedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaa fi lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasessuu irratti dalagamu kamuu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.
Finfinnee keessa gamoo hin qabnu garuu gamoowwan jiran jala lafee abbootii keenyaa qabna. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dhiyeenya kana miidiyaa Finfinnee Integrated Broadcasting FIB irratti kan dubbaterraa kan fudhatame. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar jireenyi badhaadha. Aadaadhuma nagaa itti wal gaafatantu akkanaa fi malee Oromoon nagaa keessa akka hin jirre yeroo kamuu caalaa roorrifamaa akka jiru namni isaa akka maleetti bakka yuttuu ajjeefamaa biyyi isaa isarraa fudhatamaa lafti isaa saamamaa akka jiru namuu ni beeka. Haalaa fi akkaataa wal gaafachuun garuu seeruma. Kanaaf nagaa isin fuune. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti waa'ee maatii Oromoo Finfinnee keessaa lafti irraa fudhatame kan armaan dura barruu ayyaana Irreechaa bara 2019 irratti ba'e keessaa fudhanne akka raadiyooniif ta'utti qopheessinee qabannee dhiyaannee jirra. Qopheessan Tufaa Dooyyoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti itti dhiyaadha. Finfinneen biyya Oromoo gosoonni Oromoo irra jiraachaa turan ta'uun ifa gala. Dacheen kun lafa Oromoon irratti horee irratti qarooma isaa agarsiisee jiraachaa ture. Ardaa jiraa adda addaallee tolfatee aadaa fi duudhaa akkasumas sirna gadaatiin jiraataa tureera. Gosoota Oromoo Finfinnee irra turan keessaa kanneen akka Eekaa, Gullallee, Galaanii fi Abbichuu eeruu dandeenya. Gosoonni kun har'a bakka sana hin jiranu. Gariin biyyaa fi lafa isaaniirraa ajjeefamanii kaan ammoo buqqa'anii bittinnaa'aniiru. Kan hafanii magaalattii keessa jiraatan ammoo afaan, aadaa, amantii fi duudhaa qubattoota sirni nafxanyaa hundeesse liqeeffamanii eenyummaan isaanii dhabamsiifameera. Maatiiwwan muraasni hacuuccaa fi duguugga sanyii imaammata mootummaatiin utubamee gosoota Oromoo kanneen irratti raawwatame dandamachuun kan har'a ga'anis hin dhabamne. Maatiin kun har'a jiraachuun duguugga sanyii hin raawwatamne jechuutti akka hin hiikamne of eeggachuun barbaachisaadha. Sababni isaas gosoonni kun har'a akka uummataatti Finfinnee keessa hin jiran balleeffamanii jiru. Haftee sirna nafxanyaa kan ta'an maatiin Oromoo har'a gabaabsinee ilaallu kun eenyu isaan laata? Dubbiin akkasi obbo Deesis Dabalee jedhamu. Deesis Dabalee Aayyuu Galatee Sarrawaa Lumee Bookkisaa Ejersoo Ellaamuu Jaarsoo jedhaniitu lakkaa'anii mana Gullalleetti galchu. Waggaa tokko dura magaalaa Finfinnee naannawa Golboo yookiin Saaris akka jiraataa turan ibsama. Lafti isaan maatii isaaniitirraa dhaalan guutummaatti irraa fudhatameera. Mana abbaan isaanii ijaaran dargiitu akka maleetti irraa fudhatee mana gandaa taasise. Namoonni quuqama qaban dubbisuuf yoo yaalaniyyuu obbo Deesis seenaa isaanii fi maatii isaanii kana himachuu baay'ee hin fedhan. Dubbachuun bu'aa hin qabu jedhu obbo Deesis. Sababni isaa waan nurraa fudhatamee fi waan nu jalaa bade aadaa, safuu, afaan, qabeenya, lafa, biyya eenyutu nuuf deebisaa eechaa dhufas jedhu. Maatiin keenya osoo gubatanuu nurraa dhuman nutis sanuma jedhu abdii kutannaa miira namaa akka malee hammeessuu danda'uun. Waa'een Oromoo Finfinnee irraa buqqaanii miidiyaan ni dubbatama garuu maal gatii qaba? Osoo nu mariisisanii warra gargar faca'e iyyafatanii walitti fidanii gaarii ture jechuudhaan quuqaa qaban kaasanii komatu. Akka obbo Deesis jedhanitti irreechi hora Finfinnee abaabilee isaanii Sarrawaa Loomee irratti dhoorkamee dhaabbatee hafe. Sarrawaa Loomee ayyaantudha. Keelloon gubaa yookiin masqalaa qe'ee isaanitti gubamaa ture jedhu. Fuula isaaniitirraa wanti dubbifamu yaadan duubatti qaari'anii waan dur ture san gaabbii fi booreen mil'achaa waan jira fakkaatu. Sarrawaan biyya burqaa Finfinneetti abdaarii yookiin ayyaana Sarrawaa Loomee jedhamee ittiin dhaadatama. Jabaa gosaa gadaatiin itti abdatan kan nafxanyaa cabsee caccabsee biyyarraa dachaasaa ture. Boodarra garuu Minilik mala minjee kiristinnaa fi moggaasa jedhuun diinqa isaanii seenee booda dhiibee moggaatti isaan baase malee. Hambaan seenaa fi warra Sarrawaa Loomee har'a Finfinnee Golboo yookiin Saares keessatti qubattuudhaan yookiin galtuudhaan golgamanii ammayyuu gosambaa sanyii warra Gullallee ta'anii akka jiran beekama. Minilik burqaa Finfinnee humnaan qabachuuf yeroo hedduu yaalii godhee Sarrawaa Loomeetiin salphatee gaara Heexorra yookiin Inxooxxorra Finfinneetti osoo gadi hin bu'in bara baay'ee dabarse.
Booda Oromoon kun aadaan isaa maali? Akkamiin malaan yookiin tooftadhaan itti firoomuu dandeenya jedhee qoratee minjeen ta'aaf naa moggaasu jedhee jaarsummaadhaan kadhatee farda 16 waraana yookiin eboo 16 wantaa 16 gabbaree Sarraa Waalomeetti moggaafame. Shakaraan baay'atii tola tola shii Finfinnee gattee talaan gafa. Osoo kanaan jiru niitii Minilik Xaayituu Cittoon qabee hora Finfinneetti dhiqattee yaalamuuf gara Heexorraa gara mana warra Sarraa Waalomeetti dhufte bakka amma masaraan mootummaa itti ijaaramee jiru kana jechuudha. Booda Minilikis ilma Sarrawaa galatee kiristinnaa kaasee maqaa Hayila Maariyaam itti moggaasee adeemsa keessa walitti firooman. Garuu firooma dhugaa hin turre. Minilik gara Heexoo irraa bu'ee mooraa Sarrawaa keessatti bakka amma masaraan jiru kana dhufee mana ijaarrate. Booda Sarrawaa achii buqqisee mooraa guutuu dhuunfate. Sarrawaanis erga mooraa isaatirraa buqqifame booda aarii fi gaabbidhaan osoo maraatuu dhumarra Finfinnee keessaa bakka Golboo jedhamuun beekamu bakka amma Saaris jedhamutti mana ijaarratee galee akka qalbii ta'e yookiin dudubbataa ta'e baay'ee otoo hin turin du'ee jedhu habaabilee Sarraa Waalomee kan ta'an aadde Roobee yookiin Zannabuu Fayyisaa Ayyuu Galatee Sarraa Waalomee. Sarraa Waalomee gaafa qe'ee fi qabeenya isaarratti galtuu ofiin moggaase Minilikiin moggaatti dhiibamee daalatti yookiin kiiloo 4 irraa Golbootti yookiin Saaresitti galu erga dubbiin galtee fi booda gaabbiin garaa gubee yoo isa waxanu dhaamsi dhumarratti dhaammate yoon du'ee dachaa satii na awwaalaa malee akka Sidaamatti yookiin akka Amaaratti cibsitanii diriirsitanii nan awwaalinaa sanyii kootiif hin tolu jedhee jedhu aadde Roobeen. Maaliif laata kan cibsitanii nan awwaalinaa jedheef? Durdur aadaa Oromootiin akkasitti awwaalamu moo wanni addaa waan isaan irratti ta'eef laata? Kun qorannoo dabalataa barbaada. Minilik Sarrawaatti michee haadha manaa isaatiif jaala yookiin minjee ta'ee ani obboleessa keeti jechuudhaan haadha manaa Sarrawaatti himatee lafa akka kennaniif taasisee mooraa fi qe'ee mana isaanii irraa fudhachuun boodarra Sarrawaa ajjeesise jedhu gara laafummaan akka kana fide himu. Sababa michooma hadhooftuu duubarraa qabu kanaatiin Sarrawaan lafasaa fi qe'ee isaa gara laafummaan kennullee kan isaaf oolame garuu faallaa ta'ee galaafatame. Sarrawaan duunan ilmi isaa Galateen qe'ee dhaalee osoo bulchuu Zawudituun lafa abbaa isaa wantaa 11 keessaa 10 irraa fudhattee wantaa tokko qofa dhiisteefi. Obbo Galateen baay'ee erga falmee booda aaree gullallee irraa ka'ee gara warra haadha isaa Hawaas yookiin Awwaash Leemmanitti gale. Galateen Awwaashitti duunan abbaa biyyaati jedhanii Finfinneetti fiduudhaan Bataskaana Cirqoositti awwaalan jedhu. Jiraan jibbamneet duunan jaalatamnee jedhu obbo Deesis gaabbidhaan. Galateen duunan ilmi isaa Ayyuu Galatee lafa abbaansaa irraa ari'amee turetti deebi'ee falmuu jalqabe. Lafa abbaasaa dhaale. Ayyuun ilmaan hore. Isaanis Dasii, Diinagdee, Shibbiruu, Dabalee, Fayyisaa, Cifiraa fi Ituu jedhamu. Maatiin Ayyuu kun ammoo erga naannawa masaraa mootummaa kan amma 4 kiiloo jedhamurraa dhiibamanii buqqifamanii booda lafti isaan irra qubatan naannawa bulbulaa yookiin ganda qoreetii kaasee hanga karra qaalluu kan amma qaallitti jedhamutti diriiree kan jiru ture. Diinagdeen ayyaantuu waan tureef iddoo amma Bataskaana Yoosef jedhamu kana galma ayyaantutu jira ture. Abbaan lafaa ilmaaf kennee ilmi galma irratti ijaarratee kan ture yoo ta'u warri mootummaa fi warri Bataskaana bakka kana mana amantaaf barbaanna jennaan hin kennu jedhee Ayyuu Galatee namoota 3 waliin aanaa ejeree mana hidhaa Addis Alam jedhamutti baatii 3 hidhame. Namoonni Ayyuu Galatee wajjin hidhaman kunis Duulaa Arraa'ee, Guddaa Duulaa fi Itichaa Duulaa jedhamu. Ayyuu Galatee osoo lafaaf falmoon itti hammaannan Awwaash Leemmanitti galee achumatti du'ee Bataskaana Adaadii Maaramitti awwaalame. Ayyuun akka abbaasaa abbaa biyyaati jedhamee Finfinneetti fidamee hin awwaalamne. Ilmi isaa Dabaleen itti darbee lafa warrasaa osoo falmuu dhumarratti lafti Bataskaanaaf ta'uu qaba manni qaalluu hin barbaachisu jechuun Dachaasmaach Takastaa Wadaajoo isa ajjeesise. Fayyisaa Ayyuu lafa irraa fudhatame wantaa kurnan naaf deebisaa jedhee Hayila Sillaaseedhaan waggaa 27 falmee ijibbaate. Abukaatoon Fayyisaa Ayyuufaa abukaatoo beekamaa fi qabsaa'aa gameessa Hayila Maariyaam Gammadaa bu'uureessaa waldaa Maccaaf Tuulamaa ture jedhu. Fayyisaan maatii isaatiin miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka ture ni dubbatama.
Ilmaan isaanii keessaa Cifiraa Ayyuu ammoo roorroon akka malee itti hammaannan gara Oromiyaa kibbaatti baqachuudhaan Boorana Yaabeelloo galee jedhan. Achitti galuusaa dhageenye malee ilmaan isaatiin oduma waliin beekin hafnee jedhu obbo Deesis. Ilmaanii fi firoonni isaanii kun Arsii naannawa Itayyaa akka jiran isaaniin garuu akka wal arganii hin beekne dubbatu. Warra Baaletti galaniin waliin agarre akka callee cittee gargar facaanii hafnee jedhu obbo Deesis. Obbo Deesis lafa isaanii Golboo jedhamu namichi lammii biyya Faransaay kan Saaris jedhamu garaa jidhaafin barbaada jennaan hanga ta'e irraa kutanii akka itti kireessan dubbatu. Kanarraa kan ka'e naannoon sun maqaa Saaris kanaan hafee jedhan. Firoota isaanii keessaa dabaleenis dhumarra qabeenya isaa dargiin akka maleetti waan dhaaleef aariin du'ee Bataskaana Yoosefitti akka awwaalame dubbatan obbo Deesis. Dabalee jechuun abbaa Deesisi. Yeroo ammaa kana ilmi isaanii obbo Deesis Dabalee fi durbii isaa Aadde Roobee Fayisaa Ayyuutu lubbuun jira. Ilmaan Oromoo bara Impaayerri Abisiiniyaa biyya Oromoo irratti wiirtuu isaa gadhaabuu eegalerraa kaasee hammeenyi Oromoo irratti hanga har'aattuu raawwatamaa jiru kan addaan hin cinneedha. Seenaadhaaf akka kaa'amuufillee hambaawwan gosoota balleeffaman kana irratti qorannoon godhamaa jiru quubsaa miti. Quubsaa ta'uu hanqachuun isaa fi fedhiin gama mootummaatiin jiraachuu dhabuun ammoo daranuu qorannoo fi bayyanachiisa isaaniif taasifamu kan danqu ta'uun beekama. Tattaaffiiwwan godhaman tokko tokko milkii kan dhabaniif fakkeenya hambaawwan gosoota Oromoo kanneen abdii kutatanii dubbachuu diduun kanaaf ragaadha. Kunis miidhama qaamaa qalbii irra gahe haala bayyanachiisuu danda'uun deemuun akka barbaachisu akeeka. Toora kanaan nutis gama keenyan xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjennu ta'uu keenya asumaanuu ibsina. Ani nyaaddu wadaami laale nyaata qoreen summiidha laale ani jaallu afuuftu laale. Akkuma hundi keenya beeknu bakka gosoonni Oromoo kunniin duguugamanii badan magaalaa Addis Ababaa jedhanii moggaasan keessa kan jiru masaraa Arat Kiiloorraa cunqursaan hammeenyi jibbiinsi imaammanni duguuggaa sanyii fi kan kana fakkaatan bara dhufaa dabraa bifa adda addaa bara Nugusaa, bara Dargii, bara Abut yookiin Addawaayii yookiin TPLF fi amma immoo bara Bilxiginnaa hortee Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaatiif asirraa diriirfamaa as gahe. Waggootuma dhiyoo jiran kana Finfinneen hektaara 21,000 irraa gara hektaara 54,000tti guddattee yoo fudhanne gosoota Oromoo biroo badiif saaxiltee ta'uu argina. Oromoonni kana mormanis kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hidhamuu, madaa'uu, dararamuu, buqqaafamuu, biyyarraa ari'atamuu fi kan kana fakkaatan isaan mudachuu kan beeknudha. Oromoon hundi gabrummaa keessaa kan ba'u gaafa abbaa biyyummaa Finfinnee goffate jechuudha. Gosoonni Tuulamaa Finfinnee keessaa dhiibamanii faffaca'anii badan kan akka warra obbo Deesis fa'aa sassaabamanii deebi'uudhaan mirgi abbaa biyyummaa handhuuraa yoo isaaniif deebi'uu danda'e. Garuu sirna nafxanyaa amma jiru keessatti Finfinneen jara kana simattee abbaa biyyummaa isaanii fudhachuun isaan bayyanachiisuu hin dandeessu. Oromoo biraatiifis ta'ee saba kamiifiyyuu biyyi kun haala amma jiruun biyya haqaa ta'uu hin dandeessu. Finfinneen galma bilisummaa qabsoo Oromooti kan jedhamus Oromoo dura dursoo achirraa badansan barbaaduun deebisuurraa eegaluu qabaa jechuudha. Walumaa galatti nutis yaada Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa jalqaba irratti kaasne kanaan guduunfina. Seenaa maatii obbo Deesisii fi kanneen akkanaa irraa wanti barannu Finfinnee biyyuma isaa keessatti Oromoon gamoo ijaarratee hin qabu. Gamoo ormi biyya isaa irratti ijaarrate jala garuu lafee Oromootu jira. Lafee Guraaraa Lataafaa, lafee Sarrawaa Galateefaa, lafee Gullallee Eekkaa Abbichuu, lafee Galaan. Odoon argiin odeessa laale akka tamboo fi gaayyaa laale yaada malee habeebe laale sintaanee abasaasu laale. Egaa jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii lafaaf lafee keenyarraa akka waa hubattan abdachaa kanarraaf jenne kanumaan goolamnaa horaa bulaa. Bakka garaan qajeele laale eeroosi haleele laale muka hamboo guddaa isa karangaa wadeessa nafayyinee garaan koo inni garaan koo keessa inni arraaf kaleessa gaafa darbeenyeen odeessa gaafa darbeen odeessa isa garaan koo keessa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.